Yada jirra jirtu ilmaan Oromoo ka addunyaarra ka ardii kanarra jirtan hundinu nageenyaa fi jaalaltii obbolummaadhaa bakka jirtan hundatti isin haa ga'u. Dhiyaadhaa akkam jirtan? Share, invite goda. Akkuma seentaniin invite goda. Faiza share godi. Fami share godi na arrabsu rakkoo miti. Yaw giroon jotaniin giroodhaan daleeydu ni jirti rakkoo miti san. Ka sharing goones ni beeyna. Jotaniin beeyta saantimaan daleeydi. Warri saantimaan dalagu yoo share nan goone rakkoo miti. Isiniif hubannaa saantima irraa fudhadhaa itti taphadhaa jira. Masha Allah. Alhamdulillah. Dhiyaadha. Jechuun akkuma walitti maayyaanami namni 3,000, 4,000, 5,000 dhiyaachuu qaba. Share godha akkuma seentanii share godhaa deema. Inshallah haala yeroo jirurraa dhugaa jirturraa walaa sooyna dhugaan obbolummaan balleeysitu kijibni maas naman bilisumsu kijibni injifannoon ta'u kijibni maas rivaanii muruun ta'u rivaanii kan muramu nama lubbuun jiruufi nama guyyarraa guyyatti ajjeesaa Rivani fumurun mana ayna nagar no bakacho inta kono kana fin qabso ine nuti haqaf qabso ine ummata keenyaaf qabso ine share akuma sentani share goda inshallah ka abutta tokicha ka miliena wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ka af kenya akami jirto naga Dolara ergu dittega Amerika makana teise dolara energitu ergi kha nutis nadaji nu barbanna bar jachun yaw samin sarran jirru aqaf qabsaw jirra kaab butta qabsawa dugati nama haqati nama ummataaf qabsaw sibeena Jachun warre kanat ummata qabsaa'u warra khani wajjekka qabsooynu tiko nadajiinu ergun kaysan kun gaaruma jenneeti yaaduma fi baga dhufte kaabutta kanya akka ergutus nin beeka kaab ati rakkoon qabdu yaa dumuma finje kanuma biraa dammeessu finja male dhiyaadha ilmaan oromoodha sabboontoonni haqaa warri jotanii hin tahin jotanii ni beeytani warri yaw namni lubbuun jiru silaawunuma qofla maal gonaga qoflaatuma dhugaa hasoyna dhiyaadha invite share godha akkuma seentanii share godha wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naafi akkuma seentanitti share godha deema tasfaaye daaba agjira nama dhugaati tasfaayeen kuni jabeessa oromooni tasfaayeen kun nama gaariidha nama haqaati nama dhugati wajjira prime minister keessa itti gaafatama ministeroota kabineet ta'ee hojjetaa jira isa kana nama gaariidha nama oromoof quuqama guddaa qabu akkasitti bada Sadiq Jibba wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dhiyaadha idduma tanatti gaa waluma afeeraa sirba haa calu deeysaa isin afeeraan eddotti haa yaa karaa sagantaa ijoo keenyaatti yaana sirna kanani tursiisnamoon yaa wallaa haja'u irraa olaa soyna dhiyaadha share godha ka abbutta tokkicha ka miliyeena mootii badhaadhina siin jennee jirra korsa mootii badhaadhina akka keeysaniin jiru warri biyyaalaa ta'ee qabsoo godhu dhiyaadhaga inshallah
garadada mafgamu dadabne kumadamne lamiko ammo gami roronu tamate gami kumadamne lamiko ammo gami rama bakar akuma oso gofattu oromon sibira bilisomtemi akawalol lelolchi Yesu inuman dendenye akadina lol leofera olachun dendenye garalafne bulu Kenya wal faragadune jarra kof du'atu rek amalle du'a jirra mal malisa ya oromo mal malisa toko hinje kabsa tufadarba nuhinduman Jabsa. Kenya madde sanuma sane sa mal malisa mal malisa diada akuma sentanin kuma lama fi dibba jahajira sher goda ni du fanamni rakatina sadigize gumne ni egalla kharabaye kabna yom nu dibe kharani rademnu dandi duga filanne male yom kasaba dadamne mo uda dabne mafgauda dabne gumadamne lamiko numaduna bakayane ate lamiko numaduna bakayane namate lamiko maftuna bakayane diada arai chitti jajjaduni muta sher goda sodan kabuan ni beitani ayuf gota meka damnar jomne arragenye anolef chalakoti wal faraqadu mune Kenya tatani kanugo wom sumale kanuga dubbatu bakadamne lisa mal malisa akana kono sher goda ni egalatika tokondiro tokone jesisa kufadebra numanu manchapsa mal malisa mal malisa mal malisa mal malisa mal malisa kana fingalle ararge mancha karran akana lal ararge mancha karran roro nurra dabarran ron farma mutese addakken safun beitu hattu safun beitu dinni safun beitu yo darna male kanaf soror kau nubega wandu tikap sau bega ni kanaf soror kau gafa garre na doa gafa makale sanisa damisa koya bada maya bada ya bashanko nyachi sifar dage sani gari mulata sabata bene enju jachatu inab joti abjun tane fokol chikai asuma situ ane haral geto alaega inab joti jutane situ tiane arakilo fokol chi futu
inabdatin shawako abjun tane 4 kilo situ ane fokol chifudu arsito situ ane 4 kilo abjun tane nabjotini fokol chifudu 4 kilo situ ane wallagako situ ane abjun tane 4 kilo situ ane fokol chifudu 4 kilo situ ane ilu baburko nabjotin abjun tane kay fokol chifudu 4 kilo situ ane jimmako inabjotin abjun tane fokol chifudu 4 kilo situ ane oromoto inabdatin wan jirre ma abdatta kay falmi fudaddu 4 kilo oromoto ane ulfadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oboleyenki ya islama ka dunya rajirtan hundinu oboleyenki ya oromo da kan kristiyana ka waqifata kan pente da kan sababira hundi khaysan oboleyenki ya oromo ka dunya rajirtan hundinu nagenyi ya obolumma oromumma qamantina batinsan bakka jirtanit arditana gubatti undo bakka jirtanit isnago yo oromo qulqullu tatan yo nama niyadu tatan yo nama sabafa do tatan yo nama qabsofa do tatan video kana akkuma sentanin hundi khaysanu share goda angonni dabarti guyyanni dabra dukanti ifani dalamti akki arra borun jiru akki boru iftani jiru ni jiramti oromumma namo yomiyun jiramtu yomiyun geddaramtu yomiyun sharafamtu yomiyun irrattu akka sentani share goda kana jalatus kana jibbitanis ndawlar se anamo hunda kaysanu walqitan isin jaladda warri qabso kaynya kanuti goda turre isin ingalin amma boda isinif gala jeden abdada tanaje gam fit eboda boleyen kiya saganta sadi fin gaddufe eddu facebook kanarra egam bakka bu'a ummatate sagale ummatate anamma hogguna sirra hasaw hogguna sirra fincelu hogguna sirra dawaqu hogguna sirra facasu yechuda duga sagale ummatate an bakka bu'a ummatate hera kiya ka bakka bu'a ummatumma san fajadamen duga ummatakiya facasa male ani wardiya ummatati male wardiya barcuma motuma angorra jirtuti mitian no ani kursi qaba presidentota timitian an kursi qaba parti tota timitian an wardiya ummatati an sagale ummatati amma boda taduri vita amma waladda yo singalin sigal chundadwan qabsona kasin debtiga falka jijirratti ademsa jijirratti humna jijirratti ho tofta jijirratti qabsona kasin debtiga khale qabsawa dabati qabsawa party di qabsawa motumat arramo an bakka bu ummatat sagale ummatat indubada ichon akasi walu wachu qabnaga ani imimman ummatatin iraqu dubada tubu ummatarra demtun dubada ichuda haqa ummatatin saatila baasa jechuudha hattummaa ummatarra deemtuun ifa baasa jechuudha roorroo ummata keenyarra deemtuun saaxilaa jechuudha ani kaniin qabsaa'e amma kaniin irra jiru bakka tanaga akkasi wal hubachuu qabnaa beekee nagaala yaa obboleessa kiyya kaniin sirra bobba'uu deemu akkasi wal hubachuu qabna gaalala akkitti wal hubannu halee fi arri waladdaa wal hubachuu qabnaa beekee akitti atis analalu qabdu akin anine sitti salalu qabu akas taw qababe kale arre arram an kale miti arra anamma ka ummatati imimman ummata rain dubban rorro ummata rain dubban manati e bisa ol turana sowan cinginyati aba ol turana sowan be magan ani imimman ummata rain akso bela ummata rain aso dua ummata rain aso rorro ummata raina so ajjecha ummata raina so hida ummata raina so jidira ummata raina so male ambaka bu akheti mit ambaka bu ummatati ati nam fille bege ummata na fille
nu dubbadhu jeenna tamane na file be nu man dubbadha fi jechuudha mataaf shartiin irra jira ummanni na dubbadhu jeenna file anillee isani dubbachuun shartii jira jechuudha tadarratti waliin zigaallu akkasi wala hawwannu jechumaaf jira warra keenya kan silaawo kijiba beeku kanaaf intiqo irra isini bahu jira laal warra keenya khaamata meeqa kijiba wayyaane irraa baree diqaalaa jinni wayyaanedha ta wayyaaneen xuuxxuun guddiste taamalee xuuxxuun wayyaanedhaallee mata afur keessatti isin irraan dhumin warra chiipsii wayyaanee as keessa isin taayisee isin keessaa shubbistu yaa'u isini fi ni mujjira jechuudha an bakka bu'aan ummataati Hangasa Ahmad Ibrahim bakka bu'aa ummataati ummataan na filate ati na filanne yani achitti dabane daafi ati laal kara baane beek an ummataan na filate ummata kijibsiisin wajjadhu an siin hojjedhu laal akkasitti laal shartii tana qabriin seenaa warana kakalee jeeste san bar eeyduutu xiyyaa haati kalee jeeste san eeyduu xiyyaaban Hangasa jeesii yatteeni si jalaati desan laal Kamilena sadisi khanina jattanini ajjesi Hangasa yattanini si jalaati desan Kadachi adama si khanina jattanini si jalaati desan Khabiyala komando si barsiisna ajjesi Hangasa yattani gurbaan ku gurbaa sabaati gurbaa ummata jaalatu gurbaa abiyyi jaalatu akkam godheen ajjeesa jee isin jalaati de isin ammoo nuima yattani isa jeestan san an barsani du'e baran isan ajjeesne na jeestani bar ana bar khajjeestan ana jeestani bar ana gaafa Juwaar Mohammed manasatirra khabajamo obbo Juwaar Mohammed manasatirra wardiyarra gurtan ani Juwaari ni kajibda mootummaa wardiyaa sirraan gurre jeen Juwaar arrabsaa ture arrammoo Juwaariin dhiifama naa godhiin jaan jechuun si arrabsuu qiyyaaf gaafas dhiifama ummatuma addunyaarra jiru hunda irrattiin dhiifama si gaafadhaan jaanadhama Juwaariin maaliif angaafas isin namaa qaaseen isa nama cubbuuse isaan sinraan fuune ijoolleedha maa cubbuu yaadda jee isarra bobbe ta isin natti himtaniin dogoggore arrana jalaa ijoollee gisee fuutan amma na jalaan fuune an ijoollee biraaniin qaba Republican Guardiin qaba na bira jirti iyyaadiin atatanaa Oromoon warra qoofiyyaa diimaan na bira jira iyyaadiin atatanaa Oromiyaa fudhate yaaf Shimallisumaa fi Fiqaaduu fudhate Commissioner Ararsa fudhate warra abbootii gadaa harrayyuu ajjeesee fi hattuu jimaatii fi simintootu fudhate malee mootummaan abiyyinarraan fudhanne ijoollee akkasitti hubadha sirriitti hubadha tana sirriitti hubadha tana an ijoolleen eeydu kanarraa fudhate Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa Commissioner Ararsa Mardaasaa fi jara sadeene waliqindaa'ee ijoollee na jalaa fuudhe leelli akkuma gaafa Juwaar irraa fuudhanii na jalaa fuudhan akkam godheen gabbeef dubbadha kaleen Juwaariin kijiba jee dubbachuu taareen je'een goda kiyya qotadhe jechuu bakkaan itti dhokadhu laala haquma walitti himnaa beekaarra naqa nama Oromoo kana yaamaa hedduu haada gawu dhugaatana ana nama sheenaa qabu nama khalee badiirraa if sirreessuu danda'u nama dhiifama nama gaafachuu danda'u nama ammaas waan balleesseerraa baratu nama fuulduraaf ammaas waan sirraa'uu qabu dubbachuu danda'u dogoggoran qabu kanarratti an Juwaar gaafa isaan ijoollee jalaa fuudhan namni Juwaar Mohammed gadi ba'ee arrabse ana Oromonni beeytaman beeyta way khijibaatun anaatu arrabsaa ture yaa bada khijibaa ijoollee sirraan fuune jee edaa Juwaarin kijibne naa kijibe edaa Juwaarin soobne naa sobe akkuma Juwaar godhan san ijoollee na jalaa fuudhan baatii 3-4 dura jechuun gaafumaan abbootii gadaa ajjeeftan jee saatila anam gaa shiran beekuwan Jachun an shiraaf jecha Amerikaan galle baran Canada shiraaf jecha galle baran ish
shiraaye changaleen Oromoo gabroomsuuf hin galeen Oromoo boochisuuf hin galeen Oromoo cunqursoof hin galeen ambar jiruutiyya ilmaan kiyya haadha manaa kiyya qabeenya kiyya waaniin Oromoo irra jaaladhu hunda dhiisee jiruurra namni jaalatu hunda dhiisee ummata Oromoo filadhee kaniin biyya galeef ummatuma Oromootii fi guyyaa tokko aduu nagayaa aduu salaamaa aduu jiruudha aduu naggataa aduu qananiidhaa ummata kiyyaa baasa jeetiin gale malee maaliin dhabe Ameerikaan eenyuun ajjeesuu galeen Ameerikaa eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaa soo roorroodhaaf hin galle hogguu ummata kiyya roorrisan hin usuu jechuun maaliif kaayoon hangaleef roorrisuu miti kaayoon hangaleef ajjeesuu miti kaayoon hangaleef hidhuu miti Oromoof aduu baasuuf hin galle malee odoo Oromootti aduu dukkaneessuuf hin galleen hin galle badhaadhinni Oromootti aduu baasaa jeetiin amanee galle malee badhaadhinni Oromootti aduu dukkaneessa jee amanee biyyatti hin galleen ammaas hin galle ammaas hojjechuutti hin jiru sanirratti Oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee ummanni kiyyalleen kaniidhaan keessaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa ba'ee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si harkattee jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursiteetti Arsii cunqursiteetti Wallagga cunqursiteetti Shawaa cunqursiteetti naannoo biraa hunda cunqursiteetti an cunqursuuf himi barkaniin gale that is not my vision that is not my goal badhaadhinnis kanatti amana jee namanneesi ammoo guyyaa Juwaariirraa ijoollee halkan leellii guuran ka Juwaariin ni kajibda jee ana arrammoo dhiifaman gaafadhaa jechuun maqaa rabbiitiinis maqaa Oromootiinis maqaa ilma namaatiinis dhiifama ni kajibdeen isaan jee akka inni kajibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti halkan leellii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha leeli mucaan Muhyiddin ja'aniin kun dhalataa Jimmaati hangana nabiyyi jaaladhu beeka hangana paartii badhaadhinaa jaaladhu beeka warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebii naggada deebii jee nama keenya kararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbateen na dhageeffachaa ture mucaan kun duuba najjeesuu dide maaliif hangana nabiyyi jaaladhu na beeka maaliif hangana paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka maaliif hangana ummata Oromootiif quuqamu na beeka maaliif hangana ummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete tika khiyyatee eegumsa khiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan taa inni naan je'uun ta'a bakka nyaannu hundatti isaan na eega rabbii gaditti tika khiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha akkuma Juwaar jala ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente tajimaa har'aan tana isaa keessaa dhawaagu jiran tana taniif har'aan tana lafa kana shabashabu jiran tana ta har'aan namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuun mucaa kana halkan leelli walakka way dubbadde hin dubban
namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaani diinan qabu ani an diinan qabu yoon an diina ifii ta'e malee mucaa kana halkallee illee ijoolleen eeydu wajji kottu baajaanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifi muudideen callise maaliif Juwaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa zajaan addunyumarratti mire yaa Juwaar keenya Juwaar Mahammad yaa obboleessa keenya natti fakkaattee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu ta'u bolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi immoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti deebi'uu teessi. Niin arke wanti sammuun qabdu yallaatamu. Kanan qabdu wanti hundas immoo rabbiin si jalatti deebisuu taati. Rabbi urmiin si haa tursiisu Oromiyaa tana amantee mootti gad hin deebiin yoo dhuftellee immoo waa jijjiira dhaamsuma kiyyaati walumaa galatti jechuu kiyya. Siifuu galaati gizeen akkanatti gingiigu. Siif galalal gizeen namni beeyta hiccitti waa namaa himuu badu ni gingiiga. Gingisu ni beeytani yaa Oromoti gingisu ni gingisaa beek. Ani Jawaari yoo jaariiroon qabu Jawaari sin jaaladhu ankan hin jaaladhu Abiyyi kan hin jaaladhus paartii badhaadhinaati ammaas Abiyyiin jaaladha paartii kiyya badhaadhinaan jaaladha. Hattuu fi warra immoo carraan nu geejee taranyaa ta'ee arra saaminsaa fi ajjecha irra taa'e kana hanga du'atiyyaattiin balaaleeffadha jechuudha. Qorannaa Hacaaluu Hundeessaa fixeetiin jira isiniifiin itti dhufuu taasanii saktanuma akka abbaa gadaa Harrayyuuti. Akkuma gaariittiin isin dhufuu ta'a Oromoo quba qabaadha. Oromoon tun gowwaa gara baleessa silaa'u nama awwaaltanii taaziyaa teessan dukkaana kaayyattanii shuumoo afaaniif facaafachaa jimaa nyaachaati rabbiin ifisni sinaa barsiisu. Laal warri jaarraa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri qelemoo qilxuu awwaalee taa'ee nyaatu warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota nadhii gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaa takkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru yaa Oromoo rabbi isin haa jijjiiru jabaa keessan awwaaltanii ol galtanii rafuurraa rabbi isin haa jijjiiru. Taaziyaa teessanii kaatanii rafuurraa rabbi isin haa jijjiiru. Maaf du'a namni yoo taaziyaa taa'u taate? Maaf qabsaa'oo namni yoo taaziyaa taa'u taate? Jootanii miti bara ilmi namaa kun jootanii niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii tana takkana dhawan tana karaarra teessu tana gartanii takkana kubbaan taphatan tana Oromoon jootanii miti bara kan niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii miti nuti. Niiraanu kannanii nun daleessisan nuti. Nuti sanyisanii miti. Ummata sanii miti nuti. Nuti abbaa biyyaati. Diqaalaan nu taphachuun qabdu. Shayitaanii nu taphachuun qabu. Nuti bara abbaa biyyaati. Maaf namni nu taphata. Jootanii taatee bakkayyuu ustaanii taaziyaa teessanii shumoo afaanii facaafattanii karabaattaa kaayyatanii akka kiyyaa kana dhuftanii ganamaa gagala bubbaatanii maal fiddan? Tana isin beekaniif fincaan afaanitti isin fincaanan. Maqaa isin beekaniif. Oromiyaa tana namni tokko kan pirezidanticha jaalatu hin jiru tokko. Dirqiin baasan namaa dirqiin walgahii. Gaafa isaan dhufa jaan uleen nama waliin qaba malee namni tokko kan namicha kana jaalatu hin jiru. Sangaa deemu kana namichuma jaalatu namni tokko akka jiru Oromiyaa guututti. Wallee falaanii namicha nyaachise tanaaf jiraachuu jira malee namummaa tokko kan isa jaalatu hin jiru Oromiyaa tana kanuma abaaru bakka deemtu kan dhageessu. Haay maaf nama abaartuun bultaati. Maaf nama abaartuun jiraataati. Hattuudhaan jiraataati. Bilisoomee jecha
Saamtuudhaan jiraataati bilisoomee jecha. Kijibduudhaan jiraataati bilisoomee jecha. Ajjeefamaatti nama bulukee ta'e bisaa ooluun jiraataati bilisoomee jecha. Eenyuun jiraataati? Maaliif jiraata? Maal taatee jiraata? Maali faayidaan kee? Bulukee taa caala moo si caala? Dildilaan caala moo si caala namummaan? Mana barnootaa caala moo si caala?